Manni marii bakka bu'oota uummataa jaaffaa waggaa tokkoffaa yaa'ii idilee 11ffaa gaggeesseen wixinee labsii bajata mootummaa bara 2015 irratti mari'ateera. Maricha irratti ministeera maallaqaa obbo Ahmed Shidee wixinee bajata mootummaa bara hojii 2015 irratti ibsa kennaniiru. Ibsa isaanii keessattis bara bajataa 2015f bajanni baasii birrii biiliyoona 700 fi biiliyoona 86 fi miiliyoona 6 karoorfamuu isaa fi haala wixinichitti qophaa'e irratti ibsa kennaniiru. Ibsa wixinee karoora bajataa dhiyaate irratti miseensa mana marichaa yaada qaban ibsuun gaaffii gaafataniiru. Projektoonni waggaadhaan maaching fandiin itti qabamu garuu implement hin taane progresii tokkollee hin jirre caalbaasiin isaa hin baane amma yeroo ammaa keessatti baay'inaan Oromiyaa keessatti mul'ataa jechuudha. Keessattuu naannoo irraa dhufe fakkeenyaaf magaalaa Soofumara wajjin wal qabatee sadarkaa naannootti waggaa 8 irraallee baajanni isaa qabamee jira jechuudha. Maaching fandiin hin qabama. Sadarkaa aanatti miliyoona 8 walitti itti qabamu baajeta aanarraa muramee jechuudha. Sadarkaa naannootti akkasitti itti qabamu. Sadarkaa federaalaatti qabaa jirta. Garuu raawwiin piroojektootaan mul'atu dhimma kanaa wajjin wal qabatee rakkoolee naannoo kanaa jiru hiikuudhaaf kallattiin itti kennamaa jiru. Maaching fandii qofti falan ta'uu waan taateef xiyyeeffannoon isaa sagantaa piroograamota akkanaa kanneen irratti kennamu maal fakkaataa kan jedhamu kun yoo ibsamee kan jedhu jechuudha. ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በተለይ የመሰረታዊ ፍጆታ ሸቀጣ ሸቀጦችን ዋጋ ለመቀነስ አስቻይ የሚሆን ልዩ ስልት ምን ቀይሷል? Manni hojii ministeerichaa gatii shaqaxa bu'uuraa hir'isuu irratti tooftaa addaa qabateera. Qaala'insi gabaa dhibbeentaa 36 jiraachuun isaa ibsameera. በተለይ መንግስት ብድር አሰጣጡንና ብድር አሰባሰቡ ላይ mootummaan kenniinsa liqii fi liqii deebisuu irratti xiyyeeffannaa gochuu qaba. Kun qaala'insaa fi tasgabbii dhabuu bajataa irratti jijjiirama fiduu danda'a. Bajata gargaarsaa karoorfame irratti naannolee miidhamaniif xiyyeeffannaa addaa gochuun akka barbaachisuu fi itti fayyadama bajataa irratti of eeggannoon barbaachisu godhamuu akka qabu eeraniiru. Gaaffilee miseensota mana marichaa irraa ka'aniif ministeera maallaqaa obbo Ahmed Shidee ibsa kennaniiru. ዘንድሮ ወጪ ቁጠባን የወጪ ሽግሽግን ውጤታማነት ላይ barana qusannaa bajataa irratti tarkaanfii jabaa fudhachaa deemna. Itti gaafatamummaa irrattis akkasuma akeekkachiisa kennuu mindaa irraa kutuu dabalatee wantoonni biiroo haqaatiin ilaalamanis yoo jiraatan kan ilaalaman ta'a. Bu'aa qabeessummaatti fayyadama bajataa irratti xiyyeeffannoon addaatti kennamee kan hojjetamu ta'us himan. Bajata naannoo Tigraayiif karoorfame ilaalchisees heeraa fi seera irratti hundaa'uun kan raawwatamu ta'a jedhaniiru. የትግራይ በጀት ተነስተዋል። Waa'een baajata naannoo Tigraay ka'eera. Kuni sirna heera mootummaa biyyattii hordofuun karoora kana keessatti qabameera. Baajanni uummataaf qabamu hojiirra oolman isaa garuu heera fi seera irratti hundaa'uun hojiitti kan hiikamu ta'a. Wixineen bajataa qophaa'es akkaataa naamusaa fi hojmaata mana marichaatiin gaaffilee fi yaadota ka'an dabalatee marii bal'aatiif koree dhaabbii karoora bajataa fi faayinaansiitiif qajeelfameera. የዛሬውን በበጀት መግለጫው ላይ የሚካሄደውን ውይይት marii wixinee bajataa guyyaa har'aa gaggeessine ilaalchisee akkaataa naamusaa fi hojmaata mana marichaatiin keeyyata 68 keeyyata xiqqaa 3 irratti hundaa'uun wixineen kun gaaffilee fi yaadota ka'an dabalatee marii bal'aatiif koree dhaabbii dhimma karooraa bajataa fi faayinaansiitiif qajeelfameera. Wixineen bajata mootummaa bara 2015f karoorfame kun itti fufinsaan qaamolee dhimmi ilaallatuun ji'a tokkoof kan irratti mari'atamu akka ta'e afyaa'iin mana marii bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasa Caafoo ibsaniiru.